wantoota arfan kana nama tokkotti akka hin himne beektonni nu gorsu. Isaan sana irratti afaan qabachuu qabna. Tokkoffaa, rakkina keessan namatti hin himinaa. Rakkina keessan yoo himtan garuu namoota ogummaa qaban, namoota furmaata nuu kennuu danda'an duwwaatti himachuu qabna malee namoota hawaasa keessa dhimmicha nuu firfirsan namatti nu himanitti himuu hin qabnu. Lammaffaan, kan isaan nu gorsan mul'ata keenya namatti himuu akka hin qabneedha. Sababni isaa mul'anni keenya kan nuyi jiraannuu fi kan nuyi irratti duunuudha waan ta'eef. Sadaffaan, hamma argan amma galii keenyaadha. Sababni isaa yoo xiqqoo arganna ta'e namoonni nu tuffatu. Mindaa xiqqaa galii xiqqaa qabna taanaan namoonni nu tuffatu. Mindaa guddaa yookiis galii guddaa qabna taanaan namoonni liqiidhaan nu rakkisu. Kanaaf dhoksuu qabna, namatti himuu qabna. Inni arfaffaan rakkoo maatii keenyaadha. Rakkoo maatii keenyaa nama kamittillee himuu hin qabnu. Yaada dabalataa argachuuf follow gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.